አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ mucaan kun immoo mana keessatti qarqaarsa godhamee fi jiranii yaadatta. Mucaan kun jechuun akkaawuntii naaf argee jiran mucaan suni birrii sun bira hin geenne haadha isaa bira hin geenne. Mucaan kun osoo dhukkubu dadhabee ijoolleen dadhabdeen koominiitii hunda wal geessinee dadhabnee ammaaf gara fuula rabbii deemu. Mucaan kun har'a osoo isiniin Oromoo asirra jirtan osoo isiniin ilmaan Oromoo baay'inaan mileena naaftanyaa cabsitan asirra jirtanii haati sun har'a taqabeenya takkan qabne talukkuu takkan qabne akkamitti awwaalatte mee eeshaa amma fakkeenya soo awwaalatte taasisaa teettee sabbartee ollaan sabbarsiisa. Akka sani hin goone kunoo mucaan reeffa isaa tallaajaa jira. Namni tokko dhufee mucaa kana bira hin dhayne obboleessoo ijoollee shaqaalaa hojjettoyititu takataatalaa jira hagamma. Ijoolleen as keessa gurdaa feemas yookiin immoo qabeenya qabna jedhu tokkichi isaa dhaqeetiin reeffa mucaa sanii quban qabu. Namni koominiitii walitti haasa'u ijoollee mana arabaa keessa hojjetu ijoollee gamni keessa hojjetutu mana arabaa keessa hojjetutu dhufee wanni godha jechuudha. Dhaqee gaggaafatee kan koominiitiidha wal koominiitii yoo barbaadde jedhu. Rabbi rahmataa godhuuf jaati du'aayi godhaati. Arraba irratti gurra du'aayi isa biraa geessu. Obboleettii keenya Oromtiitti salaamu alaikum. Obboleettii keenya rabbiin jajjabina isiniif kennu isiifis maatiidhaafis firoottan hunda uummata Oromootii rabbiin jajjabinaa kennu. Akkasumas immoo yoo rabbi jedhee hin galchina jennee dubbannee jirra. Gaafa duraas waa'ee mucaa kana akkam biyyi fayyaa dhumasaatti hin galchuudhaa yaalaa ture. Arii sii natti fakkaata. Natti ibsanii jennaan dhaqee fidee dhiyeessee itti naafee ture illee carraa argatee itti naafeera. Ta'ee waraqaa seeraa malee dhufee seerri seera akkanuma maasofnu kanaan bitokee wama tokko yoo isin hidhatu warri hin baasee isin gadaari hin beeytanii sababa kanaaf akka kiyyatti akka ilaalchi kiyyaa fi akka namoota dubbisetti waraqaan osoo biyyarraa dhufee baay'ee haalli hunduu salphata. Waraqaan kun biyyarraa dhufuuf immoo nama achitti gochuun dirqama. Ijoolleen maatii isii beeka as keessa as dalallee jiranii garee keessa illee jiran. Lakkoofsa warraa fuunee nama gootanii fi osoo waraqaan ba'eef erga waraqaan ba'eef immoo imbaasii namni deemu ijoolleen hin jiran ijoolleen nama sadii afur dubbisee hojii keenya yoo dhiisnee homallee nuun godhinaatii hin dhayin ijoolleen jettillee hin jirti. Kana waan ta'eef gara waraqata baasuu kanatti osoo deemne baay'ee natti tola jedhee yaadan gara kiyyaa isin waan jettan hin beeku. Anis kanan jedhe kanuma kaleessas gaddas ijoollee Dubaayii na gaafatanuuf namni waraqata fudhatee dhufnaan biyya galchiisu isin gargaarree gara biyyaatti galchinaa jennee irraa furmaanni kanuma amma haati eenyu wajjin jirti tokko jedha. Yoo nama hin qabaanne Sheekaa Roobee nama qabu akka isaan waliin ta'anii fi ciisanii kaanii galan goona. Sheekaa Roobee amma dawwaluu fi danda'a. Yoo immoo nama qabaatte abittu. Mem jayo takka dubbatu dhiifama ji ila dhiifama ji mee takka dubbatu jayo haarate eenyu wajji jira eenyutu Finfinnee geesse dhimma kana waan gammaa maalirra jira bilbiltee dubbisaa jirta ni torkeen isin lagaruu rakkisaadha isin haa dubbattu nama biroo dhiisa. Dayoon kale deengat nadi ni torkee si baay'ee rakkisaadha beektan isin haasofsiisaa turre. Hayat mucaan firoo miti nama birooti. Waanti si deebisne nama birooti mucaa maqaan isaa Saadiq jedhama. Mattaawaqa isaarratti maqaa biroollee qaba. Ilamu bee mucayyooni Kuweetiin jirti dhageeffadha. Yeroo walitti finnu mucayyoon Kuweetiin jirti niitorkiin isii akkanuma kaleessallee. Aywa yaada dheeraan dhalumti dhimma mucaa kanaa dhukkubfatu sanatti maa ture isiidha. Naagalee jira kanas akka gootanu lakkoofsa bicharraa naa fuudhaati. Naa kenna amma nam bilbila yoo amma montaanee ganamaan bilbilee wal qunnamee aadaan yoo siin nama hin qabaanne ijoollee wallaggaa isin jiru kanachi keessa hojjetan waan akkasii nama hedduu achirraa kan waraqata kanaan dura naaf itti turantu jiru. Sheekaa Roobee akka isaan bira dhaqan nan godha. Lakkoofsa fuudhaa naa kennaa haasaan dheeressinaa gabaabaadha kun.
Bakka akkanuma amma asirratti waan baay'een dubbanne waraqaan Itoophiyaa irraa ba'uun dirqama. Baasa rakkoon qabu warra jettan meeqoo ammas immoo kana jedhe jedhama lakkoofsa keessaan naa ergishi waan isinitti majaajiltu obboleetti oromummaa lakkoofsa kee naa ergisiifan dawwalaa sida feeraa kadhattan kaardii keessa qaba oromummaa keessaan naa ergi lakkoofsa kee Kero nagashi yo yurti gashi. galchiin yoolagaan namoonni nagaamu sagalee si duraanis qoyyaa maawala sibii qaban obboleetti lakkoofsa kee keessaan naa ergi ammuma kun ana mubaarak akkatti fedha keeffadhu neetworkii yoo tolfachuu dandeessi galchaani mee waan nutti himtu yoo jiraate illee yoo dalageef galchaani galchiin qeerroo yoo dalagee ni ilaalla. Nan galchashi. Itti aansuudhaan ammas namoota gastirra jijjiirume namootni gaa hedduun waan kana waa'ee sana beekuu danda'anii yaada namarraa illee fudhatu karatti galcha karatti waraqaa bixayyoo beekamu. Nama hedduutu jira namni maa dubbata yaaki. Amala namni garagara maki galgala fakkeenyaaf ani angoo jira dhufe ijoollee baay'ee bulbulee ture. Ijoolleen kun immoo warra sababa adda addaatiin baasii deddeebi'ani. Akka nu jedhu kanaa miti. Waraqaan jiraachuun laazimaa dirqama jedha. Namni oluma baay'atuma uumasitti fakkaata haasa'a. Seera yaa uummata namni rakkoo mucaa kanaa yookaan immoo inni maatii hin qabne waan akkasii namni hunduu baraaruuf hin jiru. Namni biyya kamittuu seeraan bula. Mucayyoon immoo obboleettii taate fakkaatti malee niitoorkiin isii rakkisaadha. Daayirektii yoon bilbiliniif niitoorkiin asiin osoo waan takka sagaleen isa Oromtitti wasaan irra naa argime lakkoofsa isii addaa walaa lakkoofsa isii. naa ergaarti Oromtitti sanyiin jawwee lakkoofsa naa argida kimmuu beef kenna. Wasaan bira seen. jirtu Sagalee Kero. Qoy. yoo sammaatti qabaatti sammaatti baasiti silkii afaan keetti qabadhu dubbadhu Bakke mujate tu Riyadh Saudi damo Kuwait damo. Dubai mucaa. Akka heera ambaasitti barsiisaa namni asitti yeroo du'e awwal shee wanni barbaachisu waraqaa biyyarraa dhufuudha. Saniin booda wanni isaa dhumatu danda'a malee oduu waraqaan biyyarraa dhufne wanni tokko namaa dhumatu hin danda'u. Ila takkaan ifa manaa godhaati mubeen kiimeejoon haadhoo dhinaafasani. Meemeeka dibuuti boola kosa keenaa kenni yaadatti dubbattu asitti asii dubbadhaan yoo galchuu ta'e silaa nutu galcha inshaallah yoo rabbi jedhe waraqaan dhumee dhufuudhaaf haala keessan godhamuu qaba naa kosa naa kenni qottu keessan siin dubbadha utuma asirra jiru gadi bu'ii kosa naa ergi Baad dhagahu jirraa isintu callisuu dide malee. callisaame taa jedha abbaa ta'e bara Waalaikumsalam. Ini tak gamasa. Qeerroo atiitu bikki ati jirtu maali qeerroo wayii iyya bar si bira. Dandeesse cuftu dhagaama. Mukee ijoollee irraa cufuun danda'u sagalee yoo jettan mukee ijoollee irraa mana wanni qotaanidha walitti qaxxaraman ta'e. Ila mube maaf sagalee ila dhageeffadha mucaa kan niitoorkiin dhageessisu sagalee fakkeenyaaf. Anis kanaan dura fe'ee akkasuma jala keenya sagaleen si telefoona malee neetworkii miti hin dhageessi waan namni jedhu. Sagalee ol kaafattee haasa'uurraa hinaasuu hin malee silaan namni dhagaama sagalee yoo dandeesse ol ta'e ol kaasii dubbadhu bireedduu jedhu.
dhaga'u jirtan nuti garuu si dhaga'utti hin jiru barsiisuuf. Ani waan gochuu barbaadu waan Obboleettii koo dhaga'amaan jiru sagaleen kee. Koi lakkoofsa si fuunaa mube lakkoofsa si fuudhee si kennaa qaba. Ma okee naan jettee kaatee barreessee fi lakkoofsa kee naa kennii sin affeera jennaan okee naan jettee naan kennii. Idriisu isii buusiti mee wal dhaggeeffannu toladha. Isii buusiti azala yoo jiraattan Oromiyaa Suusee akkasumallee immoo Boontuu namoonni kusadii yoo jiraattan warra maatii isii dubbisaa jirtaniiti. Lakkoofsa awukaazalatti barreessaa yookaan immoo Idriisitti ergaa yookaan immoo Baarakitti ergaa jiran maaliif yeroo itti finna? Amma maal ta'e seetan amma kanatti neetwoorkii osoo hin ta'in bilbila isiitu itti sagalee badee bilbila bijoon sagalee haasa'uutti malee neetwoorkii yaa neetwoorkii sirruma bilbila haasa'u jira. Mee mudassir kun Itoophiyaadhaa ol galchi Itoophiyaa jiraata. Moobaayilii tokkoon fayyadamaa jira qaalii kiyya ishee akka sagalee dhaggeeffadhu qabu. Qo'ee akkatti dhaggeeffadhee dhufa okee. Balla koobsanna dubbiftee turte silkii kana ta'e malee. Waan dubbachuu barbaadde san keessaa nuuf haa barreessu. Koo mudassiriin jira koon mudassira waraqaa akkatti hojjetan hin beekaraa koon koosee mudassira. Dasiro si sentite shabaka ke darla ko ba bai da da daga nan dasir mudassir bai kira da daga do da Abbo jolen yo sige dir tanuga du panne chura diba ta male waraga kona kada sirrawle misrawo daga motu Aye, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aye, samri te rabbi inshallah rabu mati sarfi asar barsisu ummata oromo ci rabbi sabbi tanya kanu mati sale rabbi ajibu sal da asar barsisu di fama mubarak garalahu nam chuftu mati inda getu warakana katidalaga muri hamani Ethiopia jira as Oromiyaa Adaamaa jira beektaa waraqaan akkamitti akka dalagamu beektanii bakka dhaloota isaa irraa ganda jireenya isaa irraa waraqaan eenyummaa isaa jechuudha. Waraqaan eenyummaa isaa gandarraa dalagamee aanaa dhaqee aanarraa godina dhaqee godinni ammoo as Oromiyaatti ergaa Oromiyaarraa fuudhanii ammoo as Magrishiitti kennan Magrishiin ammoo as imbaasiitti dabarsee jechuudha. Imbaasirraa fuudhanii ergisanii gara biyyeen jiruu sanitti ofirraa erga waraqaan akkasii ergama malee waraqaan takkatti Finfinnee dhaqanii eessa akka ta'e ganda kaba akka ta'e eessa akka ta'e maaliif beekanii dalagamu beeku. Kun xumuramee miti. Ka gandarra kan mataa kan gandaa ba'e. Gandarraa bahe aanaa dhaqee aanaan godinatti erguu qaba godina isaa jechuudha. Godina inni itti dhalate kanan jiraa miti. Waraqaan achaabbaa godinaa qabaachuu qaba jechuudha. Godinni as ta'e dabarsa garanatti akkas ta'uu qaba malee kallattiin akkasitti garri garana garas dabarsuu hin danda'an. Kunniin xumuramee jira. Ila mudassir keenya asirratti yaada keessa bara dhibbattan fakkeenyaa fi ijoollee imbaasii keessa hojjetanillee jirana ilmoo beeknaa sababa dhimma keenyatiif dhaqnee jirra. Akka namni jedhu kanaa miti. Amma akkuma ta'e mazatti kana waraqaanni gandarraa bahee ganda gara aanaa achi boodanii aanarraa gara godinaa godinni immoo gara federaalawaa barreessaa jedhama. Amma kana siistamiin akkuma ta'etti kana garuu dhimmicha kana nama nuufitu barbaanne. Kanaafin sheeka roobetti nu bilbilaa jenneen nama jechuun hawaasni hundillee beeku jenneetiin gaafataa jirra. Amma kanaaf maybe ijoolleen asirra jirtu kuni
barreessaan jiranii Oromiyaan hin jirtu, Suuseen hin jirtu, Boontuun hin jirtu, mucayyoon obboleettii immoo barreeffamaa kana hundallee waan dandeettutti fakkaanne kaleessaallee lakkoofsa kee barreessinaa gidee gaafataa ture. Garee keessatti illee saawundii isii addaan hin beeku. Ani garee tokko keessa jirra saawundii isii addaan hin beeku maqaa ofii nutti himanne waan ta'eef. Kanaaf amma dirqama waan amma jenne kana tartiiba amma jenne kana nama nuufitu nu barbaachisa. Nama yeroo nutti fixate nama dhimma ofii fixateetiin kana nuufitu miti dhimma ofii dhiisee dhimma kana nama nuufitu. Asirratti maal seetan uummata keenya dhaadhi karaa furmaata gabaabaa gisee deemnu silkii haadhaa fudhattaniiti hundi keenyaa silkii haadhaa namni tokko fudhatee haadha dubbisuu qaba. Obboleettiinis biyya asii wayi biyya jirti biyya namaa jirti jechuudha. Haati garaa isii hidhatteeti gistana rakkoo miidha keessa jirti. Isinii galaa miti. Haadhatti bilbiltaniiti waan amma itti istiraateejii amma godinatti ergame asirraa ergame kana hunda haadhatti himtan. Haati immoo namni gaafira hin dhabu, ollaa hin dhabu, namni waan fedhes ta'u namni sanyii hin dhabu, namni nama tokko hin dhabu. Sanumaafuu itti himtee ijoolleen gandaatis akka taatee gargaartee karaa gabaabaatiin akkasii baasanii waan hunda godhanii isaan haa ergan. Sheeka Roobee amma maal godhuu danda'amee natti himaa. Fakkeenyaaf Sheeka Roobee yoo isa bira dhaqee ilaalee malee. Mucaalaan Naasaraa mi'ootii godhadhaati. Haala dubbisaa mee. Mucaalaan haasofna jiran mi'ootii godhadhaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wanti ni maddaa jira turte waan dhaamachuu barbaadde uummatatti dhaamadhu kun dhagaa jiru sagalee kee. Ayyee wanti ani isiniin jedhu beeku waa'ee galatoomsiidha. Yeroo duraanillee waa'ee dhufeetiin akka inni du'eeni dhufeetii immoo bee akkana obboleessa kootti du'ee chaarjaa keessa siin jedhe. Yennaan ishee obboleettii koo mucaa kan fidee dhufee iyyuu sabbee siin jedhe. Hin turre akkasumaan siin yadde. Yommuu deebiillee garuu ani liibii maqaan kee ilaalaa beektaa siivillee nan geena fakkaatee dhuftee illee dubbatte. Namni dubbatillee hin jiru beektaa wallaahi immoo beekara laafaa ofii dirii siin bichaadhaa siin namni. As keessaan iyyuu gisee mara gooffii seenaa asumarratti gisee mara tokko irratti inni dafa qalbii osoo lasti akkasiin bareedu wallaahi bohaadhannee Oromoo koo koottaa nutti dubbadha Oromoo koo reeffa nurraa galchaa osoo jennu nutti agadhaa ga'ee jechuudha. Amma kudha sadaffaadhaaf deemaa reeffisa. Osoo biyyatti awwaalanii garuu iyyuu akkatti awwaalan biyyeedhaan naqanii bu'anii fi galanii sabee isaaf kadhatanii amma garuu irrillee beektaa cinaachaan gadisiisaa hin jiru. Haati manatti hin deebinee urgamanaa baatee qaboo jawatti gattee keefii gatta'an jirtu osoo dhukkubusa akkasiin deemte onnee isii sirtaan qabdu. Mana isin jirtu amma shaashamannee jirti amma kaleessa deeman jechuudha waraqaa baasuudhaafi. Amma kaleessa deemanii naannoo yookiin ammas illee xiqqoon furamnee fi hagammaa illee qeetti hin galle Oromoo koo aatis illee reeffa ijaan argaa malee isas dhabee reeffa koo ijaan argaa lama dhabus jettee boo jirti onnee fiitis gadi hidhattee hin jirtu sabbata fiitis hidhattee hin jirtu bo'aatiin deemaa artisiin jechuu barbaadee. Namni Oromoo ta'ee ka walis ilaalullee ka walis dhiisullee hin jiru. Du'aallee kan jiraallee wal bira dhaabbatanii jirtanii isiniin jechuu barbaade. Wallaahi immoo baay'ee tokko namatti dhagahamaa dhugaa rabbiitti kakadde. Miidiyaa osoo waan irraa beekuutii labba'ee dhugaa rabbiitti kakadde miidiyaa irraan beeku gaafsa nagalchi osoo gastii miidhagga galee hin beeku. Guyyaa baay'eetii guyyaa san nagalchisiin jedhee rasiidhe. Kanaaf wallaahi haati isaa beektaa baay'ee tokko baay'ee daranamaatiin jirti miidhamtee boo'ichaanis illee naasoonis illee yaadaanis illee. Amma turamaatiin jiraatee akkuma danda'ametti waa tokko yaaddeeni yoo ati miidiyaa irra baatee jechuudha dhabdesitii iyyina rakkoon qabu. Amma biyya galchuudha maatiin waraqaa biyya irraa gandarraa bitanii deemanii geessanii Finfinnee jiru. Warri waraqaa baasuudhaaf Finfinnee jira warra gammaa wanatti hin galle beekoo wanatti hin galle warra gammaatu. Maalirra jiru maalirra ga'aniiru jallamma. Maalirra ga'aniiru lama argataniiru lama Finfinnee keessa walii gadi fuudhee deemee waraqaa fixuuf argataniiru. Yoo hadha sibira hadha dawwalee fi kalee soobadheetiin jira hadha dawwalee fi niitookiin baay'ee wajjitu beektanii obboleessi illee silkii tachiin qabu yani nookiima qaba. Yani namni yaadaalee bira jira beekta jaarsi biyyaa nama cima bira jira. Haala deebee kun obboleessaa kun haadha jechuudha. Silkiin naasee nuti ammas itti yaalaatiin jira duratti. Ammuma lakkoofsa biyyaa itti bilbilaa naa kennan isin gargaara namni bilbilaa fi yoo nama dhabanii akkaataa wallaalan nama ergaa fi kalasaaf shiroo haa tokko dhabbeen baatin ishii irraa dubbanna kalas.
بالبلاد جلنا أنا شو والله اسمي سلتي هذا اسمي جرا والله هذا اسمي سباي ولا سلتي هذا ترى كويس اسمي جرا والله أنا كنت بقول لسه سنين كده كيش أما أي ناير قتام أي ناير جمو أيه موسى وأنت قلت يولر تقوى موسى أما ناير قتام بقولنا تيجي نجرا عند ولا نس أسين هذا ولا كيس موسى رالله مو موسى اللي أزوج سينس ورا يروح نتنامي وان كان سرتني كموسى موسى عليه سكان متيلا تا السلام عليكم موسى سالين قدر في التيم جنان ورقة تمراتي إنقال شنا أتشنجرو جريت البدين تري إساتيس إساتيس موسى ميوتي رابنا شو موبايل دي دوراندا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي كلاسي جروان تف كلاسي أقبل موتي قدر. دينغ ده كان ندبته سي متي. شو جين تبغى ترى من هاروتيت. ولا كاتو مراتي واتو كلا كون كابو سينجري ترى سكاتا. وركانا ما يعني جيتوني نما لقوا دوفي باتني أولني نابل بليجرا أمباسادر سليمان تدهو. biar itu murafi rakon terkenjiru du mata jera bor bicani witata yawan nabra adufani borwamo simfine galani abulani jede jera isa wajini la azay jera isa nama bican nabra agani male orakan mate jera rakon terkankabu yadin nang jede jera ayye olfat baga agas nudemte alko kumangaba se do asitime galani nagdetini ومن كي تركوا دقوا قبو إلى ذلك والغل تكتب اللبنو أما أكملتي غرغار سكونا ساقا بابا غرب لا تأكل تأكل مرينا خلاص إلى موسى ترين كده ميرا ولغانو بيارو كمالي أمني هندچا جريراني أيه أما أكاتا غرغار ساقا ميا ساري ساتي أما مالكا ميكا أنغالا نمتو كوچي جرادا تو كوچي ميكا أنغالا جرا سنرادا بندين خلاص مالك نول تقول جوا جرامو أكاونتي هاتيو كبات كلا لكي دبائن كيسة توتن دبائن كيسة تي عالم جيسا كلا asita malle wanti asiti umani wani ratille wani jara jirulle account ille hinjira aye kambiya le jechuudha warri ammoo as keessatti illee qabatamaan illee namatti illee kennaa jirullee ka keessaan illee namatti ergillee wanni jedhaa jirullee jira qeerroo illee quba qaba kambiyaa ammoo isini lattafuu danda'a jechuudha kabiyyaa warra biyyatti gargaaruu barbaadu kabiyyaa lakkoofsa ammayyuu Abdurrashiid Maroota Ay, janazaan maallaqa kan kalaasa. mali bame kadis me amma kan Dubai warri Dubai jettan lakkoofsa keessa kennaa ka ijoollee Dubai jiran amma afaaniin koy lakkoofsa nu kennaa warra Dubai amma nu kennaa lakkoofsa kennaa ka kuno ijoollee qabattu ijoollee qabadhaa gabaabaadha kun warri Ibrahim kan kaawwanti Itoophiyaa kennina kanum Itoophiyaa keessaan si ergu la cosa da kaunti Itoophiyaa amma keessaan na ergita Koi mube account as majala tabarresani account as majala tabarresani ko ayye kuma kuna sini banar gada engineer Umar Gada kunola account biya sa jalatti nu matansa Janazaan meeqaan ergama silaan jechuun gatiin isaanii beekamu moo ganaa ni beekama ni gada saleera account barreessa akkasinitti ma account warri biyya araani faranjeertan ijoolleen rabbiin darajaa san yookiin mootu rabbiin kaawwan de tarabbiif jecha tokko jedhaan 0 barreessa warri jirtan 0 Idan sadde. Oi kama. maalinni Kuma tokko. Account warraati. Ayye. Tokko. Zero gida sadi. Kuma tokko. Idan sadde. Kuda sagal. Torbaatami sadde.
torbaatamii sagal lama dhumte. Torbaatamii sagal lama dhumte. Irranaa deebi. Maqaanoo maqaa. Lakkoofsa bilbil. Maqaa. Irra deebi akka Garsiideega. Kuma tokko. 28 Kuma tokko 28. 19 torbaatamii lama. Hundinuu barreesseera. Maqaa naa himi. torbaatamii sagal lama. Maqaa naa himi. Lakkoofsa bilbilaallee itti siyaasu. La maqaa bicha kenni. Maqaan isaa Habbo Adame onni inni Musa maqaan. Habbo Adam. Habbo Adam. Musa. Komentii jira isin barreessaa maqaa guutuu na eegaash. Afaanumaan inni koodiin barraa jira kuno maqaan. Maqaan himi. Maqaan isaa Turoo Heebboo jedhama akkaawuntii isaa Turoo Heebboo. Adeema. Turoo Heebboo. Adeema. Akkaawuntii irraa isinii barreessa. Spelling Mul'ata kan koomee meelaala. Uno mubeen barreesseera kuno. Dhalaa footoo kaafadha. Turoo Heebboo. Suuraa kaafadha hundi keessanuu. Akkaawuntii Itoophiyaatti waan rabbi isinii laaffisee galchaa. Hundi keenya yoo akkatti gallu hin beeknu. Sirri akkatti baane malee. يا أمي الله كفار الجوبة قرآن لي للناس كبر ستال كمن بلاي ساعت بلا يا بلاك ساعت نرسل بسا من بيشجرات لجواني ما ترسى عبيد ناتنت ميستو رقيق የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ቢሳታ የልጇን እያየች ሲታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው